እህት ወንድሞቼ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንማማርበታለን ብዬ ስለማስብ ነው ይዤ የምመጣው። ያስተምራሉ። ብዙ ሰዎች ካሜራ ድብቅ እንዳለ የማያውቁ አሉ። ካሜራዎች ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ናቸው ያሉት ማለት ነው። እና አሁን እቺ ሴት ትናንት ያየናት ናት። ራሷ ድብቅ ካሜራ ማድቤት ውስጥ እንዳለ አታውቅም። በተመሳሳይ ሰዓት ነው የምትገባው ማድቤት። እንደምታዩት ሰዓቱ 00 ነው አሁንም። ትናንትና ሽንቷን ሸንታ ነበር የደፋችው። ዛሬ ደግሞ ምን እንደምታረግ እዩ። እንግዲህ እዩዋት። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ድብቅ ካሜራ የቀረጻት የማዳም ቅመም አታውቅም ካሜራ መኖሩን። ሽንቷን ሸንታ የሰራችበት ምግብ ውስጥ ስጨምር ካሜራው ያሳያል ማለት ነው። ሰዎቹ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ካሜራ ሲገጥሙ ክፍላቸው ቁጭ ብለው ላፕቶፓቸው ላይ ነው የሚያዩት። ኮምፒውተራቸው ላይ ኮኔክት አድርገው በስልካቸው ኮኔክት አድርገው ቁጭ ብለው ነው የሚከታተሉት፣ ወይ በስልካቸው ወይ በላፕቶፓቸው እያንዳንዷን ነገር ያያሉ። እና እቺ ቆሻሻ ደግሞ ምን እንደምታረጊው ይሄ ለብዙ ሰው ትምህርት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። በዚህ ዓለም ላይ ስንት ቆሻሻ አይነት ሰው አለ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ህይወት ማድቤት ውስጥ ነው እንግዲህ የተጠቀመችው ማለት ነው። ይሄን ያህል ነው እንግዲህ ማድቤት ውስጥ ቁጭ ብላ። እርግጠኛ ነኝ ተቀጥራ የምትሰራበት ቦታ ሽንት ቤት አለ። መቼም ይሄ ማድቤቱ የሽንትና የሰገራ ላብራቶሪ አይደለም። እንደ ላብራቶሪ በዚህ ሰዓት እየመጣች ማድቤት ውስጥ የምትጠቀመው ማለት ነው። ደግሞ በሰዓቷ ነው የምትመጣው። ህይወት እጇን እንኳን አትታጠብም። ስታስጠላ። እና ተማሩበት ለማለት ነው ወገኖቼ። እንማማርበታለን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ። amma namoota akkasii namoota qoshashaa akkasii kanaan walumaa galatti nama gola namaa keessa hojjetu jedhameetini maqaan namaa dhaamaa jechuudha. Tibba darbe viidiyoo kana mucayyoon kun fincaatii turte kan gizee sana amma mootu diggaame waan isheen hojjetaa jirtu waan baay'ee nama hasqayyamu, waan baay'ee nama jibbisiisu dhugaa hin beeku. Maaliif jennaani tarii isaan yoo akkamitti si'a 2-3 gaafa deddeebi'anii kana postotanii meeshaa shanitti fayyadamaa jirtu. Kan amma fakkeenyaaf kana dura agartanii jirtu osoo fincaa jirtu fincaan sana maalitti fincoofte kubbayaa isaanitti fayyadaman yookaan burcuqqoo ittiin jarri bishaan dhuganii fiddee achuma itti fincoofte kaatee isaan gannaqxee achuma immoo keessee sanatu miidiyaarra deemaa turte badarbe. Amma immootu akkuma ija keessanii agartan kana waan isheen raawwatte jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een jechuudha kaameraan hin jiru jedhu garuu mootu osuma beekanuun mootu jechuudha. Kan amma mucayyoon takka fakkeenyaaf akka suura irratti iskiriinii irratti argitan kana jechuudha. Shintibeetii keessatti kan jiru kaameraan kun agartanii. Ani garuu yeroo baay'ee waayifaayiidha jedhee tananii dhufeetoonii jala taa'ee fayyadamaa oolaa jette agartanii. Isaanis yeroo baay'ee wanta isheen achi keessa seentee tooniyyuu shintibeetii keessa turtuuf iyyuu achi fidanii toonii achi keessatti gaxxamuu danda'u. Hin beekamu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wantoota akkanaa waan asqayyaamii kana tarii garuu ani namoota keenya natti fakkaatu. Yeroo isin jedhu nama Itoophiyaawii ta'e tokkotu akkas godhaa waan jedhu hin beeku. Garuu keessa koottis dubbachuudhaafis baay'ee tokko na jibbisiisa. Kanaaf waaqayyoyyuu nama keenya hin taasisini. Inna mucayyoon kun yeroo hundaa tarii amma shintibeetiin hin jiru jechuutti biyya Arabaa kana keessa hin beeku. Shintibeetiin ammam yoo irraa fagaateyyuu shintibeetiin hin dhabaman jedhu walumaa galatti. Kanaafu ijoollee baay'een of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif isin hin jennaani? Tarii wantoota akkanaa kana miidiyaa irratti amma agartanii jirtu. Namni kamiyyuu ilaalaa, warri isin hojjisiisu arabnis ilaalatuma oolu viidiyoo akkasii. Kanaaf nutillee akkas ta'uu dandeenya laata? Kan mana keenya keessa hojjettuun mana keenyaa sunillee waan akkasii dalaguu dandeessi laata waan jedhu namni achumaa ka'eetuma fideetoonii maxxansa jechuudha kaameraa kana. Tarii kaameraan sin fagootti kaameraa guddaa kan ijaan isinitti mul'atu barbaaddu garuu waan xixiqqishuu jechuudha. Waan xixiqqishuu waan sin yaaduu hin dandeenye. Waan sin tasumayyuu kaameraadha jettanii keessa keessanitti yaaduu hin dandeenye kan isaan ittiin si waraabaa jiran jechuudha. Maaliif amma mana keenya kana keessa iddoo meeqatama jira. Bakka nan hojjedhu kana inni fillafiitii dhobbamee jiru iyyuu gara 18-20 sanaa oli iddoo akkasii bakki inni jiru jechuudha. Garuu immoo xixiqqishuu ishiiyyuu hin jirti. Tarii appilikeeshinii tokko hin jira. Appilikeeshinii sana namni gadi buufate eessa akka kaameraan sun jiru axxaarree kan isinitti himu jechuudha. Appilikeeshinii hin jira jechuudha. Maaliif mi'iyya inniyyuu iddoo naannawa kaameraa sana gaafa keessanii lafa isin jirtanii fi lafti kaameraa sun jiru kiiloomeetira ammamii akka walirraa fagaatu isinitti himeetuma
dhaqxanii ofuma keessan irra geessu jechuudha. Kanaaf ani wantoota akkasiitiin fattashee waan argeefuu hin jira. Kanaafuu ijoollee baay'een of eeggannoo cimaa godhaa. Walumaa galatti jechuudha. Isinii waan guddaa fagootti kan mul'atu seetanii akkasitti barbaaduu dandeessanii garuu wantoota isiniin agarre waan amma qulfii inziraarii yookaas kinoo qulfii ittiin uffata qollufatan tana geggeessu waan akka intin ishee mismaara fakkaattee garuu mootu kaameraadha jechuudha. Mataa mismaara fakkaatti garuu immoo kaameraadha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa dhugaan isiniin jedha. Maaliif tarii amma gochaan micayyoo kana gochaa jirtu kuni namoota baay'ee maqaa balleessuu namoota baay'eetti illee biddeena cufuu danda'a dhugaan isiniin jedha. Maaliif amma kan keenyas akkas gochuu dandeessi. Kan mana keenya keessas hojjetaa jirtu tun akkas waan akkasii dalaguu dandeessi jedhanii fidanii toonii maxxansuu danda'u. Kallattii isin hin beekne jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Waanuma kam keessattuu iyyuu tarii nyaatas ta'ee namni kamiyyuu garuu osoo nyaatiin hin hojjetu garuu mootu jira miti. Gizee tokko ijoolleen tokko gaafa isaan gadi ba'anii isaan deemanii jiru bakka kushinaa keessa waa tokkoyyuu hin jiru silaa jedhanii kan wantoota adda addaa akkasuma tiktoka harra ba'anii toonii uffata qayyaratanii toonii daansii bu'aa oolantu jira jechuudha. Isaan sanatti dhuguma biddeen isaaniitti cufama jechuun hin danda'ama. Maaliif xirxaarii akkasii kana gaafa keessa isaaniitti dhufu dhaqanii toonii maxxansuu danda'u. Kushinaa keessattis ta'ee shintibeetii keessattis ta'ee eessumattuu maxxansuu danda'u. Isin garuu hin beektan. Waan addaatitti ilaaltu garuu wanti sun isaan ta'anii silkii isaaniitti irratti kompiitara irratti laaptooppii irratti wantoota hunda irratti isin ilaaluu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya of eeggannoo cimaa godhaa. Warroonni keessattuu iyyuu gizee namni isin hojjisiisu yookaan hojjisiistuun keessa gadi baate fiigdanii dhaqxanii silkii fudhattanii tiktoka irra baatanii tooniyyuu caffaruudhaaf ariifattan baay'een keessan hin jirtan. Amma dhugaan isin hin jedha dhaamsi kun isiniif of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif jennaan kan dhufne dalagannee of jijjiiruudhaa fi kan dhufne maallaqa argachuu fi kanaaf maallaqa keessan hojjetattanii nagaan biyya keessanitti haadha keessanitti galuu yoo barbaaddanii wantoota kamiyyuu tasuma ani namni ammoo gola namaa kana keessa jirtan gola arbaa kana keessa jirtanitti ofi namanina gisee baay'ee of shakkiin keessa namaatitti uumamuun baay'ee gaariidha. Maaliif akkasin of eeggannoo gootan akkasin of deebitanii ofii keessanii of sakattaatan isin gargaara waan ta'eef of shakkuun barbaachisaadha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Ijoolleen akkasitti miila isaanii eeggattanii akka isaan gadi ba'aniin ol deebitanii tooniyyuu taateewwan adda addaa dalagdanii of eeggannoo cimaa godhaa. Garuu mootu waan akka waan qoshaashaa akkanaatitti ijoolleen keenyan argaman jedhee yaadu. Tarii isinumti iyyuu wasfaatiin keessan mee ofumarraa fuunee too yaayyaanne oo tilmaamne waan akkasii dalagdanii kaatanii harka sanaan harkumayyuu ni qattu akkuma argaa jirtan kana kun argaa jirtan viidiyoo kanarratti jechuudha. Keessi keessan garaa maaltu midhaan sinii nyaata garaa maaltu hojii sinii hojjeta kushinaa keessatti waan akkasii sana raawwattanii kaatanii jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko namaas xallaa. Kanaaf parsantii 100% ani hin beeku waaqa waliin ijoolleen keenya akkasiin gooti jedhee yaadu. Dhugumatti immoo waaqayyoon maqaa keenya kanaan nu yaamsisin jedhee yaada. Kanaaf walumaa galatti viidiyoo miidiyaa kanarra oolu hundumti isaatiyyuu namuma gaarii ta'anii toonii namuma duraan baay'ee waaqa sodaataniyyuu isinitti jijjiirsisuu danda'a. Maaliif shakkii keessa isaaniitti uumama. Tarii nutis osoo hin beekin wantoota akkasiitiin nyaannee dhugaa jirra. Kan keenyas waan akkasii dalaguu dandeessi waan jedhan viidiyoo kana ilaalanii kaanii isinitti daba muruu danda'u waan ta'eef viidiyoon kun namoota baay'eetti biddeen itti cufuu danda'a. Namoota baay'eef immoo barumsa ta'uu danda'a. Akkasiin dammaqxan isin gargaara jedhee yaada. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Walumaa galatti waaqayyoon waa eegu namni of eegee of hin baasu. Ammootu waan akkasii waan as xayyaa fi waan jibbisiisa waan as qayyaanii kanarratti tasumayyuu hin mul'atinaan isiniin jedha. Egaa baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa ishee ilaalee ka'ee jechuudha. Amma of gargaragalee gaafa nuuf ilaalu baay'ee tokko nuuf jibbe. Maaliif hin beeku baay'ee nama jibbisiisa wanta ija namaatiif tolu miti jechuudha wanti ishiin dalagdu jechuudha. Maaliif bakka shintibeetiin mataa isaatiitti shintibeetidha. Iddoon hojii kushinaan mataa isaatiitti maaliif kushinaa ta'ee iddoo nyaata iddoo qulqullinaa waan ta'eef bakka akkanaatitti immoo baay'ee waan nama jibbisiisu. Naa of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Yeroo kam keessattuu iyyuu of eeggannoo cimaa godhaan isiniin jedha. Walumaa galatti waaqayyoon waa eeguun isiniin jedha. Egaa namoonni mootu waan akkasii yeroo baay'ee kushinaa keessan keessatti of shakkaa of xaraxaraa jiraattan yoo ta'e appilikeeshina amma isiniin jedhe kana buufachuu barbaadan taananii koomentii jalatti naa barreessaa rakkoon qabu isiniifan dhoobaa yookaas immoo viidiyoo isinii hojjedha. Appilikeeshina sana silkii keessa irratti yoo buufattanii
iddoo kam akka jiru eessa akka jiru isinitti hima sirriitti axxaarra'ee tooni jechuudha. Sanarraa kaatanii isinis of eeggannoo cimaa gochuu dandeessu jechuudha. Inni sun wanta ijaan agartan yookaan kaameraa gurguddaan kan ijaan argan jira miti. Garuu appilikeeshinii suni kaameraa xixiqqishuu tanallee kan ijaan hin mul'anne. Ishee sanallee iddoo isheen jirtu waan himuudhaaf isin gargaaruuf isin fayyada isin jechuu barbaada. Egaa walumaa galatti wanti hundumtuyyuu namoonni tokko gaafa as fidanii tarii waan badaadhaaf gaariidhaafis fidanii namoota baay'eef immoo barumsa ta'a fakkeenya ta'a. Kanaaf isin irraa baradhaa of eeggannoo cimaa godhaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Namoonni yaada bal'aa qabdan koomentii jala naa barreessaa. Egaa turtii gaariin isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya fuuyyuu nagaa nu haa kennu. Nagaa nu kennee akka biyya keenya irraa baanetti rabbi biyya keenyatti nu haa deebisu nagaanii. Nagaa naaf turaa turtii gaarii.